Yooyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Oro School egaa guyyaa irraa jechaadha. Seetingii ani isinitti agarsiisu kana dirqama sirreeffachuu qabdu jechaadha. Egaa akkasuma egaa abdiidha. YouTube keenya Oro School irraa subscribe gochuutiin maatii keenya ta'a. Egaa seetingii Google Chrome irratti ani irra isinitti agarsiisu kana seeraan sirreeffachuu qabdu jechaadha. Maaliif YouTubein keessan akka hin xalafamne akkasuma busy akkasiin jalaa hin taanee fi wantoota nama isinitti agarsiisu kana guutummaa isaanii sirreeffachuu qabdu jechaadha. Google Chrome irratti waa baay'ee isin fayyada jechaadha. Incognito hojjechuu ni dandeessu. Saatii hojjettu yoo ta'e incognito new incognito tab jechuutiin kana cuqaasuudhaani haala nama isinitti agarsiisu kanaan fakkeenyaaf tabii incognito ta'e jechaadha. Screen irratti kun mallattoo incognito fidee jira jechaadha. Kanaaf saatii hojjechuudhaaf kan isin tajaajiludha tokko Chromeen jechaadha. Egaa akkasuma immoo ammas wantoota Chromeen isin fayyaduu danda'u isinitti agarsiisa jechaadha. Maaliif Google Chromeen baay'ee bu'aa guddaa qaba jechaadha. Egaa amma incognito bannee jirra. Amma immoo seetingoota sirreessuu qabnu argaa jirtu. Incognito bannee jirra. Amma immoo seetingii sirreessuu qabnu jechaadha. Dirqama. So egaa sign kan jedhu kuni dirqama onii ta'uu qaba. Onii erga ta'e booda immoo maal sirreessuu qabdu? Onii ta'uun isaa maaliif isin gargaara yoo jettanii dhaabbanni kamiyyuu dhufee YouTube keessan tuttuquu hin danda'u jechaadha. Kanaaf gaardenii mataa isaaniidha jechaadha. Asitti password managerii kanarratti password keessan dhaabbanni kamillee yoo irra seentanii bantan fakkeenyaaf kanneen akka Facebook kanneen akka TikTok seentanii yoo bantan yeroo itti aanutti akka inni isin jalaa seenee barbaruu hin dandeenye gochuu kan dandeessanidha jechaadha. Warroonni kuni kan keessanirraa keessa seentanii ilaaluu qabdu akka kan kiyya kanatti banamanii hin jiran jechaadha. Banuu qabdu jechaadha. Kanaaf argaa jirtu haala nama godhaa jiru ilaalaa jirtu. Addoonii auto sign kan jedhe lammaffaarra kan jiru kana irraa kaasuu qabdu jechaadha. Seentanii ilaaltanii irraa kaasuu qabdu. Egaa maaliif dirqama YouTube warra hojjettanii wantoota nama isinitti agarsiisaa jiru kana sirreeffachuu qabdu jechaadha. Egaa asitti screen irra kaawwachuu dandeessu. Aaddii gootanii jechaadha. Aaddii kana cuqaastanii namni kamillee dhaabbanni kamillee password keessan akka hin tuttunne password account keessan Google account keessan kamillee akka hin tuttunne gochuu ni dandeessu. Irra deebitanii aaddii gootanii jechaadha kuni. Egaa amma argitanii jirtu lammaffaarra kan jiru kana dirqama akkaataan itti bane kanatti banuu qabdu jechaadha. Sababiin isaas waan isin fayyadudha waan ta'eedhaaf YouTubein keessan accountiin keessan akka hin barabaramneef eegumsa kan taasisudha jechaadha. Egaa ammallee seetingii isin sirreessuu qabdan itti fufee isinitti agarsiisaa turutti hordofaa. Egaa gamanumaanii argitanii jirtu kana sirreessinee jira jechaadha. Yeroo tokko keessaa baana argaa jirtu seetingii Google Chrome irra jira jechaadha. Seetingii Google Chrome keessa jira. Privacy kana jala seentu. Privacy kana jala erga seentaniiti ammallee dirqama wanta isin sirreessuu qabdantu jira jechaadha. Argaa jirtu access payment kana jechuun argaa jirtu banamee jira. Dhaabbanni kamillee akka gurgurtaa isin gootan dukaa wal qabatee waa tokko gochuu dandeessu jechaadha. So egaa amma save browser kan jedhu kanarratti tokkoffaarra jiru kana gootu jechaadha. Jalqabarra kan jiru kanarratti cuqaasuu qabdu jechaadha. Sababiin isaas accounting keessan akka hin barabaramneef. Egaa ammallee kana xumurree jirra. Ammallee irra deebitanii jechaadha. Xuruutti ilaaluu qabdu jechaadha. Maaliif seetingii keessan keessatti wantoota godhaa jiru kana xuruutti ilaaluu qabdu. Akkasuma immoo remove all link device kan jedhu kanarree gochuu ni dandeessu jechaadha. Accountii kamirreeyyuu seentanii ani isin bantan akka isin jalaati irratti seevii ta'ee yeroo lammaffaa irratti linkii sana fayyadamanii akka isaan YouTube keessan xalafuu hin dandeenye yookiin password keessan argachuu hin dandeenyee fi kana remove gochuu ni dandeessu jechaadha. Keessaa balleessuu dandeessu hunda isaa takkaatti jechaadha. Kanaaf seetingii dirqama sirraa'uu qabudha jechaadha kuni. YouTube hojjettu taanaan seetingoota nama sirreessaa jiru kana sirreessuu qabdu seeraan. Sababiin isaas maaliif accountiin keessan nageenyi isaa akka hin xalafamnee fi bu'aa guddaa kan qabu jechaadha. Site setting kan jettu kana keessa seentanii jechaadha. Asitti gaa maalidha? Wanta isin qafoo keessan duukaa waan on ilaallatu hunda isaa argattu jechaadha. Asitti fakkeenyaaf maasxaaqaan bilbila keessan irratti dhufee sirrakkisa yoo ta'e kana banamee jira jechaadha jalqaba irratti. Kana maalidha cufuutiin block gochuutiin
haala kanaan bilook gochuudhaani argitanii yoo bantan allowed ta'a jechaadha. Akka dhufee as taa'amu ta'a. Isiniif galee bantanii yoo dhiistan fakkeenyaaf maasxaawaqaan dhufee bilbila keessan irratti akka galu ta'a jechaadha. Garuu moo haala kanaan gaafa cuftanii maalidha inni as taa'amu jechaadha maasxaawaqaan. Kanaaf kanarree sirreeffadhaa namoonni bilbila keessan irratti maasxaawaqaan dhufee sirrakkisu jechaadha. Ammallee kanas kunoo baakaap saayinii kan jedhu kana seentanii maal gochuu qabdu allowed gochuu qabdu jechaadha. Banuu qabdu. Dirqama banamuu qaba jechaadha kun. Isiniif galee jalqaba irratti banamee hin jiru kan keessanii cufateeti ture haala kanaan banuu qabdu seentanii. Isiniif galee maaliifi kun baay'ee bu'aa guddaa qaba jechaadha. Argitanii gaafa akkasitti bantan cuftan kana bilookii ta'ee jira jechaadha. Haala kanaan bilookii ta'ee jira kan keessan. Banuu qabdu haala kanaan seentanii jechaadha. Akkasitti bantanii sirreeffachuu qabdu. Kun dirqama kan isin barbaachisudha jechaadha. Isiniif galee egaa ammallee seetingiin dirqama sirreessuun sinirraa barbaachisu ni jirti. Protect kan jedhu kanarratti yeroo duraadhaa fi ask jedheeti jira jechaadha. Askii jechuun dhaabbata kamirrattuu yeroo seentanii yuutuubii, feesbuukis haa ta'u, tiiktookis akkasuma wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Saayitii birrii hojjetu ta'uu danda'a. Yeroo irra seentanii bantanii deebitanii baatanii akkaawuntiin sun deebi'ee akka yeroo sin seentaniif sin liccisiisu eeyyamuu ni dandeessu jedha. Eeyyamuu akkas jechuun yoo eeyyamtan yeroo itti aanutti akkaawuntii keessan barabbaruu danda'a. Kanaaf diduu qabdu jechaadha. Egaa kanarree your device kan jedhu kanallee dirqama maal gochuu qabdu banuu qabdu jechaadha. Kunis bu'aan isaa yeroo hundaa namni kamiyyuu bilbila keessan kana malee iimeelii keessan fayyadamee akka hin xalafneef kan sin gargaarudha jechaadha. Kanaaf irra deddeebistanii ilaaluu qabdu. Kanas ilaaluu qabdu argaa jirtu. Fe'ii keessanii akkaawuntii dabalataa itti guuttachuu dandeessu jechaadha. Yeroo fedha keessanitti qafoo kanarra akkaawuntii barbaaddaniin iimeelii haaraatiin illee seenuudhaaf dirqama kana mirkaneessuufi qabdu jechaadha. Kanaaf Google Chrome irratti wantoota nama isinitti agarsiisaa jiru kana irra deddeebitanii sirreeffachuu qabdu jechaadha. Wanta nama banee isinitti agarsiisaa jiru kana egaa galatoomaa subscribe gochuutiin barnoota garaagaraa argadhaa. Turtii gaarii.